Maal? 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 Elam. Maal? Here. Maal? Maal? Urjiin duudha jechuun maal jechuudha? Urjii qosaa akkamii qabatte? Aboo ani urjii miti. Yeroo meeqan sitti hima? Shamarree ati jettu urjii miti ani seenaadha. Anaa illee na yaadattu urjii. Irraa deemi nan tuqin. Mee sirriitti ilaali. Beekaan beektu? Hin beeku. Inni eenyudha? Elaa urjii. Aboon nageessanii ani urjii miti. Eenyudha ati? Ati eenyudha? Isin eenyudha? Ani akkuma isin argaa jirtu Inspektar Simboon jedhama. Qorattuudha. Anaa sirriitti na beekta malee urjii. Ani beekaadha bara obboleessa Hiree. Siif immoo jaalallee kee jalqabaa. Maal koo jettu? Jaalallee. Aboo irra hin deebiin. Gowwaa. Maal? Nan dhageenye irra sii deebi'u gowwaa. Urjii of kabaji bakka seeraa jirtaa? Aboo yeroo meeqan sitti himaa? Ani urjii miti si dhukkubaa? Bakka seeraa yoo ta'e yoo? Ilaa dhaga'i. Ati saaba qorattuu waan taateef nama barbaadde fiddee maqaa hin qabne waamtee waan barbaadde gochuuf mirga qabdaa? Natti mikaa mirga qabdaa? Ani urjii ta'uu keef ragaa yoon qabaadhe. Ragaan kana caalu jira? Seenaa biraatu. Urjii keessan iddoo barbaadan deemtanii barbaaduu ni dandeessu. Ani garuu seenaadha. Yeroo tokko beeki. Amma ijuma keetiin agarteeti. Ijuma kootiin hin arginsiin jechaa jira. Inspektarii hojii lama taanii argini. Yoo akkas ta'e akkamitti urjii miti jechuu dandeessa ree? Siin galle. Siin gallee. Uffannaa fakkaataa qabannaa rifeensa isheetirraa kan hafe wanti hundumti isheeyyuu urjiidha. Isheen garuu an urjii miti seenaadha malee nuun jetti. Waraqaa eenyummaa isheeyyuu nutti agarsiisteetti. Waraqaa eenyummaa. Sa'aatii kana waraqaa eenyummaa naan jettaa? Waraqaa eenyummaa feekee hojjechiisuu baay'ee salphaadha. Ani kan hin jechaa jiru garuu kun akkamitti ta'uu danda'eedha. Urjiin bar duuteetti. Ani sotoon namarraan dhaga'e ta'eeti akkuma kee kanan ta'an ture. Garuu amma maal? Urjiin hin duune. Urjiin hin duune jechuun maal jechuudha? Fakkaatti ishee argite naan hin jettu miti. Dogoggortee ta'uu danda'a. Sitti fakkaatee ta'uu danda'a. Eebba namni tokko dogoggoruu danda'a. Amma garuu lama taanee turre. Lama taanee akkamitti dogoggorra? Inspektar Simboo wajjin ture.
Obboleetti ishee giiftii dabalatee nama meeqatu dhaqee awwaale? Moo awwaala diigdee kaase naan jechuudha? Isan beeku. Hin beeku. Hin beekus. Ana kam bitaanatti gali. Wanti kun akkamti ta'uu danda'e? Anatti fiilmii natti fakkaate. Milkii. Amma yeroo kanatti hin qoofamaa? Eenyutu qoosa? Osoo awwaalcha ishee irratti hin argamne ta'e haa ta'u tole. Nutti fakkaatetti malee isheen hin duune jechuu dandeenya. Garuu ofii keenya boonyee ishee awwaalle kun akkamti ta'uu danda'e? Anatti beekaanis simboonis waan nu soban natti fakkaata. Waan soban? Maaliif sobu? Isaan akkas hin godhan. Waa uumanii akkasumaan nama haasa'an miti isaan. Akkas jechuu kootu hin taane natti fakkaate jechuu kooti. Beekta miti yeroo hundumaa sababa waa'ee ishee qofa yaadaniif namni biraa isheetti fakkaachuu danda'a. Ta'uu danda'a. Yoomiin maaliif calliste? Waan tokko yaadaan ture. Maalidha? Waan kana garuu giiftiitti maal jedhanitti? Mee amma kana maal jedhanii haasa'u? Amantaniittu moo? Maaliif hin amannu? Wanta argine tokko sababa maaliif argine irra jedhanii haasa'u? Garuu tofii nagaa keetii? Maal jechuudha? Kun sirba Michael Jackson isa trailer jedhu miti. Namni du'e akkamitti deebi'ee ka'uu danda'a? Kun waan hin amanamnedha. Beekaan maqaa isheerraan kan hafe ishee ta'uu amaniira. Urjii argeera jedhee? Eeyyee. Isheen garuu ani seenaadha malee urjii miti jettee. Garuu beekaaf simboorraan kan hafe namni biraan kan argee jira? Isaan shakkitee akka hin taane. Akkamittan isaan hin shakku? Urjii argineerra jechaa jiru bara. Kun waan hin amanamnedha. Yaadime kun giiftiif maatii ishee bira geenyaan maal tokkotti dhagahamuu danda'u yaaddetta? Ani kan jiru. Urjiin isa akka gumii fi gurmuu obboleetti lafuu qabdi laata? Adaraa waaqayyo sammuu kee hojjisiisi. Maal akkana hojjechiisu barbaadda? Utuu rakkoo qabaateetii giiftiidhaaf maatii ishee akkamitti hin beekan? Wanta haaraa maaltu jira? Kaleessa akkuma waajjiraa baaniin hordofee duukaa deemeen ture. Bakka isheen hojjettu bareera. Dhugaa moo? Eessa hojjetti? Hoteela tokko keessaa keessummeessituu taatee hojjetti. Eenyu? Urjii immoo? Seenaan. Jechuun an urjii miti jechuu ishee amanteetta? Maal ilaalaa jirta? Kaleessa utuu isheen hin beekin suuraan kaaseenidha. Maqaa gooftaati. Haasofsiisuuf iyyaallee? Bilbila ishee hojjettu biraarraa waan hin argadheef yeroon barbaadetti bilbila argachuu ni danda'u. Kaleessa garuu akka tasaa waan hin deemneef rifachuu dandeessi jedheen dhiise. Garuu calliseen haala ishee hordofaa ture. Waan addaa mala argattere? Akkaataa isheen itti warra dhiiraa keessummeessitu na ajaa'ibeera. Akkam? Hunduma isaaniitiif miira tuffiitiin ajajamtiif. Tuffii? Darbee darbee wantoota akka isheen tuffattee isaan arabsitu ishee taasisan jiru. Keessumaatii warra machaanii daangaa darban jecha gurratti dhaga'uuf nama ciigaassu hedduutu ishee jettu dhageera. Maaliif? Maalan beeka. Yaadattaa yeroo harkaan xuquuf kaatee akkamitti akka isheen harka kee darbatte. Eeyyee? Kanaafuu haala ishee kaleessaarraa wanta nu badhee dhiira baay'ee jibbiti. Eenyu? Urjii immoo? Seenaan. Suuraa ishee telegiraamiidhaan naaf ergi. Maaliif? Urjiin jaalallee koo akka isheen turte sirriitti beekta. Abbaaf namoota isheetti dhiyoo jiran hundumaa wajjin wal barsiistee turte. Kanaafiyyuu waa'ee ishee qulqulleeffachuudhaaf sirriin ittiin dhiyaadhe jechuudha.
Maaliif baajii fi yuunifoormii kosii kenne dhimmicha ofii keetiin qabattu? Inspektar, sin gargaaran siin jechaa jira. Intura malee giiftii wanta kana nama dhageessi. Adeemsa keessa dhaga'u ishee nama. Akkamitti dhageessi? Jechuun akkuma nuti dhageenyetti. Oduun hunda bira gahaa miti akkuma kanatti. Kanaafuu akkanuma nuti dhageenyetti dhageessi. Isaallee sirrii kee jette. Osoo ati BBC fi CNN hin jirtu akkamittiin dhageessu? Maaloo daraawaa kana dhiisaa. An akka koo duraa miti. Eenyuttan hima? Isaallee sirrii jette. Ammatti namni hin jijjiiramne hin jiru. Garuu kan keen beeku. Amma kaati eenyutti nama jetteetta miti? Eeyyee. Garuu waan kana maal jennee itti himu qabna? Jechuun urjiin hin duune jennee itti himnamoo? Urjii argineerra jennee itti himnamoo? Moo urjiin of jijjiirtee jiraachaa jirti jennee itti himna? Naaf hin galle. Giiftii kun. Akkam. Akkamitti jirtu? Jirra. Maal hin callistan? Lakki Maal hin callifne. Gubbaadhaa kaasee isin ilaalan ture bara. Taphachaa turtan. Moo qoosaan hin dhaga'uu hin qabnetu keessa jira? Lakki akkas miti giifti. Waan si dhoksinu maal qabna? Akka tasaa yeroo as geessu wanti nuti irratti qoosaa turre sun uumamu. Sinibu yeroo tokko tokko qoosaanis hin dhumayidha. Maarree maaliif qoosaa tokko nuumne? Eeyyee waan giiftii dabalatu walitti qabnee qoosuu qabna. Kanaafuu yoomi sidha mootiin taphaa. Kanaaf qoosaa tokko nuuf fide. Hoteela keessa keessummeessitu taateen jirti. Eenyu? Urjiin. Hafuuraan kolfisiisi. Urjii duute du'aa kaasuun xiqqaatee amma moojii argiteefi? Ammoo waan jettu qabda? Jedhi kasitti fakkaateetu. Maal jechaan turre abjochaa jirta naan jedhu. Itti fufii naan jedhi. Maalna kun? Urjiin hin duune. Jalana, wanti kun hundumatti bitaa galaa jira. Akkamitti? Namni amanaa jiru hin jiru. Beekaattis ta'e simboottis itti fakkaateeti malee jechaa jiru. Eebbatti kennime. Daddabarsi ilaali. Urjii?
Atis nama gaama qorattuudha. Nama politikuu ajjeese hangarraatti barbaade argu kan itti dadhabdeef kanaafi eenyutu kalardaa isii keessi naannessare? Hojiin kee isa akkas naannessuudha. Ciisi! Yaadannoo kana irratti wanti itti barreessitu maalidha? Dubbadhu kaa! Maaltu si cufa? Eenyudha? Akkam geefti? Nagaa kooti. Maal Oromoo taa'ee naan jettu? Mana koo keessatti taa'ee dhiisisiin jechuudhaaf mirga guutuun qaba. Kana nangarraatti mana koo olsi seensiseyyuu qorannoo kootti gufuu taate maal jettee akka hin dubbanneef malee olsi seensisuu barbaadee miti. Malee utuu na argu baate sitti tola jechuudha. Waan nu hubatteef baay'ee galatoomi. Tole, atis taa'ee waan naan jetteef baay'ee galatoomi. Ammas taanaan taa'ee siin hin jenne. Giifti maal seete? Akka hartee naaf gala. Obboleettii kee of biraa dhabde. Kan hubachuu dadhabee miti. Isa kana utuu beekte hanga yoona harka marattiin teessu turte. Waan tokko sitti immoo waan humti tokkoon killee qorattuun fakkaattu. Ati samma gaa inspektar. Waan barbaade gochuus jechuus hin dandeessamuu. Qorattuu arrabsite yookiin immoo na xiqqeessite jettee waan barbaade dubbachuudhaaf mirga guutuu qabda. Yookiin immoo na hiisisuudhaafis mirga guutuu qabda. Anaan garuu sa'aatii kanarratti waan tokko illee natti fakkaatu. Giifti. Kottaa siqii ta'a. Hin taa'u. Naga dhiisi. Akka barbaaddeetti na arrabsi. Ogummaan kamiyyuu namummaan caalu. Qorattuu ta'uun koon dura namummaa kootu dursa. Akka namaatti immoo gaddati keessa jirtu sin hubadha. Kana caala sitti dhaga'ame yoo na arrabsites sin hubadha. Obboleettii kee waan dhabdee wanti itti aarteef naaf gala naan jette. Dhugaa tokko sitti obboleettiin koo akka hin deebinetti deemteetti. Du'a ishee caalamuu maaltu akkana gubu beekta? Namichi ishee ajjeese akka garaa isaatiitti yeroo inni fandalalee jiraatu. Sanuu funyaan kee bira. Anis si amaneera. Shakkii koos gara Dooktar Eebbaatti deebiseera. Amanuun kee maallaa godha? Amma Dooktar Eebbaa mana amala sirreessaa hin galchinitti na amantee na amanuu baatte anaaf maallaaf godha? Tokkoffaa Dooktar Eebbaa shakkuu eegaleera siin jedhee malee guutummaa guutuutti isadha siin hin jenne. Inumaa isadha jennee yoo mana murtiitti dhiyeessine manni murtii shakkii qofaa hin hojjetu. Dhuguma isa ajjeese jechuudha hin hojjetu. Manni murtii ragaa qabatamaa barbaada. Kanaaf ragaa sarratti argachuudhaaf yeroo ammamitti fudhata? Baay'eetti dhiyaatteera. Naaman ammati yaadduun walitti bira geera. Dhuguma Dooktar Eebbaatu ajjeese taanaan yeroo dhiyootti kaatiin harka isaarratti arguun kennuuf. Tole. Amma waan tokko akkana gargaartu barbaadeen dhufe. Maalidha? Suuraa urjii barbaadeen. Suuraa urjii? Eeyyeen suuraa tokko qofa otoo hin taane yeroo garaa garaatti kan isheen kaate suuraawwan hedduun barbaada. Maaliif? Maalittiin goota? Callistee waan hin si gaafadhe naaf kennita? Namicha nana isa na mudateen aarsuu caala badisatti tasgabbaa'ii naan jettu na aarsa. Urjiin lubbuudhaan jirtii naan jedhan bara. Akkamittan tasgabbaa'a? Urjiitu lubbuun jiraa naan jedhan bara.
Tole amma waan tokko naa godhi. Nama lama fudhadhuutii bakka awwaalcha sana deemiti awwaalcha sana qotii reenfi jiraachuu dhiisuu haala naa baasi. Dogoggorri tokko akkanuma. Akka namni si nagarreef immoo halkan deemi. Deebii isaa immoo tattamaan barbaada. Maaltu ta'aa jiraan jedhee? Tibba kana namni hundumtu maal dhugsaa jira? Amma qormaata keessan tuqxanitti baay'ee ariifadheera. Qosaan jiru bara. Namni hundumtu walitti tasaasa. Gaafan bira gahu immoo haasaa jijjiira. Hiree fi gammeedhaaf anniversarii isaanii qopheessu kootiif ati homaanaan hin jenne. Natti himtu yoom? Hundaafuu ati homaa jechuu baattus isaan garuu baay'ee na galateeffataniiru. Ati fi milkii waan ta'e akkasii na dhugsaa jirtan bareera. Maalidha yoom? Giftii koo. Arra TikTokii kootiif viidiyoo tokko waraabuudhaaf yaadeera. Kontentii haaraa ta'e tokko argadheera. Akka jaalattu abdiin qaba. Yeroo na ilaaltu daa'imas itti fakkaadha. Kan waan meeqa natti odeessitu? Yoomi maal na dhugsitan? Wanti si na dhugsuu barbaadda maalidha? Yoomi! Oo giftii koo. Oo naan hin jedhin. Oo koo giftii koo naan hin jedhin. Natti himta moo natti himtu yoomi? Ila giftii koo wanti hundumtuu si fayyada jechuu miti. Yeroo tokko tokko dhugaa nutti himan caalaa sobni nutti himan nu fayyaduu danda'a. Ittiin du'i. Dhuguma garuu poolisiin na qabsiistee na fechisiiste turte. Akkuma dhufu jettee dhaadachaa turte tolee jettee haftee tatutee siin oolu ture. Maaliif jennaan? Nama dhimma seeraa qoratu kamiyyuu gargaaruu qabda. Gufachiisuuf yaaluun seeraan nama gaafachiisa. Waa'ee yakkaa fi qorannaa maaliin haasofsiista? Wanti kun araqee nama? Eeyyeni maal? Otuma na hin dhaga'iin araqee dhuguun akka ta'eera? Waajjira keessa qabattee dhufuun kee na ajaa'ibeetu. Hei, sagantaa baay'een qaba. Yeroo narraa fi miti kanan dhufe. Waan barbaaddeef natti mitii nan deema. Gaariidha. Ani dhimma tokko irratti ramadamee dhufe. Nama shamarree tokko haala suukanneessaatiin ajjeese qabee seeratti dhiyeessuuf ani dhufe. Maarree, inni hojii keetti dirqama keetti. Anaan maaltu na galcha? Urjii jedhamti. Tibba kana giftiin baay'ee na dhiphisaa jirti. Maal jettee? Jira miti waa'ee shamarree seenaa moo urjii jedhamtu kana waan barte natti fakkaata. Jechuun dhimmicha osoo hin taane waan ta'e garuu akka ishee dhoksaa jiru barteetti. Kanaaf anaan natti himtu malee jettee na dhiphisaa jirti. Kanaaf itti himteere? Jiraan immoo maal jedheen itti himaa? Baay'ee ulfaataadha. Maal akka na ajaa'ibe beektaa? Guyyoota muraasan dura maal naan jecha akka turteedha. Maal siin jette? Tibba kana jikoo callisee na sirba. Firan arginutti fakkaata. Hinqoosin dhugaa kooti bara. Guyyaa 3-4 callisee mana ollachaa jira. Na mudatee beeka. Yeroo akkas ta'u abbaa koo, obboleettii koo yookiin immoo firan utuun yeroo dheeraadhaaf hin argin ture faan arga. Ilaa ammayyuu na sirbaa jira. Na argita. Yeroo dhiyootti nama ta'e argistanii. Dhugaa jettaa? Akkasiin jettee turte moo? Dhugaa siin jedha bara. Ani kanan jedhu. Intalli kun baay'ee nama ajaa'ibdi bara. Hafuura ittiin wayii qabdi moo? Ani maalan beeku. Maal jettee mati? Tapha akkamii taphattu? Yeroo darbe shamarreen ani hin beekne ati urjiidhaan aan jettan.
Amma immoo urjiin duuteetti. Maallaan jechuu keeti? Akkas taanaan karaa wajjin haasa'aa jirta bar. Duuteetti naan jechuu keeti moo? Eeyyeen si qorachaan jira. Ati immoo qorannoo koo kana gufachiisaa jirta. Kanaafuu waan hin barbaanne keessaa akka hin galuuf na dirqamsiisaa jirta. Si qorachaan jira? Ani kanan jedhu urjiin duuteetti moo ajjeefamteetti naan jette? Amma deemi. Qorannoof yeroon si barbaaduun dhufta. Poolisiitiin qabamtee dhufuu hin barbaaddu yoo ta'e deemuu dandeessa. Duuteettaa? Hoo! Hila. Qorata. Maaliif natti himtan garuu? Anumaa waan hin beeknu qaba. Miti? Kanaaf yeroo darbe sadii taataniitu deemtanii jirraa yoomii si taatanii utuu haasa'aa jirtanii gaafa isinitti dhufu kan haasaa dhaabdaniif. Maaliif natti himtan garuu? Milkii, wanti ta'e na duuba akka taa'aa jiru natti dhaga'ama. Maalidha garuu? Homaa? Kan si ajaa'ibu Milkii, ati illee natti himta jedhee yaadee ture. Jijjiirameera yeroo naan jette. Anis dhugumatti jijjiiramteetta jedhee si yaadaan ture. Garuu moo dogoggoreera. Ati yoomiyyuu hin jijjiiramtu. Namni akka keessoomni dhiiga isaa keessa galee wajjin jiraatu hin jijjiiramu jedhee amanuun koo gowwummaa ture. Aantee gaariin argadhe jedhee kan hin gaddaaf gammachuu koo wajjin haasa'uun qaba jedhee gammadeen ture. Otoo akka durii ta'e maallaqa xiqqoos agarsiisetan waan hundumaa natti himta turte. Urjiin hin duune. Tibba kana waa'ee seenaa dhageesseettan natti fakkaata. Eeyyeen beekaan suura ishee natti agarsiiseera. Ani kan hin jedhu dooktar. Akka ogeessa yaalaa tokkotti namni rasaasaan rukutame tokko of wallaaluun guutummaa guutuutti eenyummaa isaa dagachuu hin danda'a. Yeroo tokko mudachuu danda'a. Sakandii muraasaaf hanga daqiiqaa tokkotti wallaaluu danda'a. Kun immoo niirooloojikaal impaaktii jedhama. Jechuun rakkoon niiroonii fi rakkoon nerviitiin dhufuu danda'a. Kanarraa kan ka'e namni yeroo muraasaaf of dagachuu danda'a. Rasaasaan adda isaarraa yoo rukutames jechuudha. Maal jechuu keeti? Dooktar, maal yoon si rakkisuu baadhe waan si gaafadhe qofa naaf deebisi. Yeroo tokko namni rasaasaan adda isaarra rukutame carraan fayyuusaa baay'ee dhiphaadha. Darbee immoo haalonni nuti keessa jirutu murteessa. Kanarraa kan ka'es wanta ati jette kun mudachuu danda'a. Fakkeenyaaf rasaasti kutaa qaama isaa keessaa lafa kam dha'ee dhiigni dhangala'e yeroo immoo rasaasti dha'ee lafatti kuusana sammuun isaa akkamittiin akka lafa dha'e kanatu murteessa. Maaliif namicha jette? Fakkeenya namichaa maaliif fudhatteen siin jedhe? Jechuun akkuma haasaaf toluu jedheen. Eenyudha? Seeni. Keessummaa kooti. Dhiifama utuun sin ayyamsiisin keessummaa mana keetti affeeruu kootiif. Milkii akkuma na dhoksitetti yoo dhiiftete ta'e maal qaba? Milkii waan kanaan hin qofamu? Urjiidhaan natti qoosuun hammam hamillee koo akka cabsuun beektu? Giiftii. Callisi! Obboleettii kee dhabiitii miira namatti dhaga'amu argisiin hin jedhu. Garuu barteetta miti xiqqoo akka nama barateetti yaadi. Nama du'e hin qoofamu. Sanuu urjiidhaan. Miira akkamiitutti dhaga'ama jettee dura yaaduu qabda bara. Lakki giiftii anis kana namaneef. Maaloo adaraa waaqas hin kadhadha. Jechoota tokko irra callisuun humna qaba. Yoo dandeesse maaloo callisi. Maqaa ishee natti dhoofte. Gadda ishee akka hin daganne waan na gooteef galatoomne. Akka raatisti gaddeen beeku.
Gaddi namaa kan siif hin galle. Obboleessi tokkoof biraa dhabuudhaan gadda akkamii akka namatti dhaga'amuu danda'u kan hin beekne. Ati nama lapheensaa dhagaadha. Wal beektu?